Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii Loomii Yeetuub akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyya galan rabbiif haa ta'u. Warroonni chaanaala kana afaaraa taatanii akkuma seentanii sabiskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii isheetti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni maatii taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu, baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajna isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota Loomii Yeetuub akkasumatti fakkaata yoo dagachuu baadde dhiifama. Har'a akkuma argaa jirtanii istiidiyoo Loomiyyeetti affeeramee dhufeeti jira jechuudha. Kanaafuu Loomiyyeen kun akkuma argitanii istiidiyoo see babbareechitee sabboontuu dhufaa achitti gisgisgisettee olii gaddeemaa turte jechuudha. Akkasii kan inni guyyaa har'aa mana Loomiyyeetti argamee fi Loomiyyee wajjin walitti siqeenya yookaan immoo haasaa walii hin qabnu. Xiqqoolee duraanii natti aartee turte namni walitti bu'asii walitti araaramasii akkasii mitiire saniif xiqqoo walitti buunee turre garuu ani dursee araaramee jira dawwalee fi hin beeku badalleetti naasoo garuu silkii seenan qaba yuutuubii isheerratti yeroo ilaalu gadi dhiiftu sabiskiraayibillee walirraa qabna yuutuubii irratti ergii viidiyoo gadhiiste xiqqoo bubbultee jirti waashirra qattee hin beeku. Viidiyoo kana isheefin hojjedha jedhee yaade firaankii irratti godhee baraachee yoo firaankii cinaa tasakkee yoo isheen haaruu baatte firaankii kana kan isheetii jechuu isheefin kennaa jechuudha. Maal taatee baddee jedhee inni dursee gaafadhe isa booddee si gaafadha jedhee firaankicha inni malaaltu gaa deemsa keessa isinitti dhibuu deemsa keessa ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu baraachuu qabaaran Loomiyyee dhaqee viidiyoo kana isheefin kennaa akkuma jedhee. Yoo isin isheetti narraa fudhatte isheefin kenna aarsee ka'ee boosisee ka'ee isheef kenna waan ta'eef waan hin jedhe gaafadhu mana afaan bu'aa dhaggeeffadhaa itti dawwala wanarraa kaafteef silkisee barbaadee gadi buufadhe. Tan kolanya. Halo. Akkam? Nagaan sabboontu. Ayyumaa. Nagaa koodhaan akkamati. Nagaa na bartee maanni lakkoofsa koon beektaa? Lakkoofsa keenan beekan bareechala yaadattee yuwar. Maaliif eessatti beekta lakkoofsa koo? Maani nan beeka maal ta'e wallaalatteeti. Waaw cimtuu kee jira abboo akkamati? Ani nagaa koodha akkamati. Hojiin akkam. Hojiin bareedaadha. Maa baddee yuutuubarra hin jirtu si ilaalee noo dhabe? Moo bilookii na gootee si arguu dhabe? Yuutuubarra sintu na balleessita. Maal goone si balleessine situ bade malee? Maali sintu hin deebiin Loomii asitti hin deebiin jettaniiti. Na balleessitanii. Nakki kanaa miti sumatu bade malee nuti kanan jenne. Moo bilookii na goote si arguu dhabe viidiyoo gadhiisaan jirtu koo si ilaalee dhabe. Anuyyuu akka bilookii na goote dheetan si barbaadaa ture beektaa. Bilookii sin goone noo maal godhee? Maali bara kana keessa namni hin beekamu waan ta'eef bilookii na goote dheetuma yaadaa ture. Laa bilookii nama godhe sabiskiraabii namarraa fudhadha malee yoo badii ta'e. Sabboontu gara jajjarimoof nan goone. Isa gaa anuu sanumaaf aniyyuu dhufe gara keessa rimoofis godhe jechuun si balleessee na rimoofis godhe kaasitu ilmaan tiyyan harkaa fudhate bar ijoollee koo. Ndee ijoollee kee gimmaasha siidhiiseetuma gimmaasha fudhee kuni maal rakkoo qabaree hin jarjarte malee koo anuyyuu tokkoon keessaan deemne situ jarjaree keessa tokkoon utoon hirmaataa jiru keessaa rimuuf na goote maal taate garuu ati. Laa namaan taane kana naareeyyuu xiqqoo maaliif yeroo ani ijoollee itti dadhabee guddifadhee maal jedhee nanna dhiqaa waa meeqa jedhee ijoollee guddifadhee asiin ga'eetu dhufteedhuma hulluu kennaan ijoollee koo fudhattee baatee miti. Balaan buute. Eenyuma garuu Loomitti akkas godhee deemee sitti meessuun.
loomiin garee bantee kunoo ijoollee hirmaachisaa jirti jedhanii nama dura dursee naga'e naan katabu maaf kana goote ati garuu Ani si dawalan irraa kaasuu didde kaa'ate jechuudha. Wareeduma nama sanii bichaa hubatte malee kan koo hubachuu hin dandeenye. Maaliif garuu sila kan koo hubachuu qabda turte. nan harika yeroo sana sii dawwalee ergintas gabbaa'e immoo sii dawwale tuman jedhu yoo naga'e amma yuutuubii irraa si dhabeenoo immoo irratti immoo sin argaa mucaan kun maal taate achi bilookii dhagoote anoo hamtuu garaadhaan qabu afaanumaan dubbadheen dhiisaa deemanii si araarfachuu dhufe kaasila. Wii sila otoo araara barbaadde suma sonnaa bilbiltaa har'a maal taate garuu har'a akkamitti na yaadattee iyyuu waan na yaadattee guddaa galatoomi garuu. Har'amma maafin si yaada duree ani yeroo kaan iyyuu bar si yaadadha biizii man ta'e hojii biizii na godhaa ijoollee kanaaf han bar ati qoy maaliif isa iyyuu si gaafachuu dhufe ati maaliif jilmaan tiyyaa ijoollee kiyya na duraa fudhattee deemte qaldii malee qoy maaliif rakkoon maali? Ani ijoollee kee fudhadheen deemne koo rakkoo isaa koo nana fudhadhee deemee beektaa ijoollee silkii warri silkii lama qabu silkii tokkoon hirmaatatuma turanii. Anis immoo beektaan koo amala koo keessatti soba hin jaaladhu innaa silkii tokkoon hirmaataan jira ture innaa bakka hoggasumaatiin oduman hirmaachaa jiru keessa rimuuf na goote bakka sitti dawalee jennaan immoo irraan kaastu sagalee kiyyaas dhaggeeffachuu didde innaa sababbiin isaa immoo isin waan akka karaa amantii jibbinee wayii isinitti fakkaata. Amma kanaaf iyyuu jaalatteeti moo keessatti hafuuf moo anatu hubachuu dadhabee si loleree dhufe? Situ hubachuu dadhabee dhufee tona lolee naati koo keeraa keessatti nuna lolle beektaa? Sim jetteetuma bakka achumaan garee keechaan immoo na goote karaa keessaan immoo fikiyya sagalee si qabee henna sagalee kiyya sana dhaggeeffachuu diddee. Miskiina wallah. Bakka karaa himootichi bilbilee jennaan ija shaangulliitii jalatti babaastu na ergite bakka zibuman jedhe kaawaan gadare. Ana yeroo naannoo akkasuma dubbadde na firraa dhiisa nan dubbaddaa kalaasi jiru wallahi garaa koo keessa qimii garaa keessatti hin qabadhu bakka zim jedhee dubbadde miti nan irraanfadha wallahi ani hin beekan garuu namni natti qaba. Namoota bilbila irraa kaastee akkasii amansiisu beekaa garuu immoo bilbiluma kaasuu san didde. Nan oltaniin baqadha kaasan moo akkamiin kaasa na arrabsitaadha bar kan hin baqadhu. Garaan laafatteetuma kaasuu didde miti. Wallahi garaan laafasii yookiin na lolitti laata jedhee faan baqadha sagalee nama dhaggeeffachuu amma yeroo baay'ee namaa juwwal lolee sagalee dhaqeen dhaggeeffadhu maafoon sagalee dhaggeeffadhe itti deddeebisaan illee daddabalee saniifi akkasii siin jedha amma haa ta'u inni rakkoon qabu ijoollee kiyya fudhattee alhamdulillah ani deeffadhee jira haa ta'u garuu eshi maqaa koo maaliif mandara keessa deemtee haasofta maaf yuutuub irratti ol baatee haasofta maaliif immoo mandara keessa deemtee haasofta ijoollee goddanyoota keetti sabboontuun akkasii nama hin taanedha jettee maaf maqaa koo deessita. Oromootu gaafa mammaaku beektaa? Maal jedhe? Bakka garaan jiru bakka qoraan jiru garaan jiraa jedhu ammas dubbadhee kolfee taphadhee nama wajjin taphachuu malee amala koo keessatti ani nama hamachuus hin beeku nama duuba garagarus hin beeku waa fedhanaa jedhani ani maqaa keessi naasofne baay'ees jaaladha ani eenyuttuu taanan maqaa keessi naasofne yuutuub irrattis immoo atuu hin argitaa ani seenes hin beeku. Isin jedha warruma dhufee akkasiin jedhu saniin dhugaashiin akkas jettu sinoo maal jettanii jedhiin itoo gaafadhu ishii. Wal argina sabboontuu jiru wal argina bar sabboontuun nu bira dabartee wallaggatti galtii karaatee gadee waan hin godhu anatu beeka amma seen biyya kanatti na aarsitee anillee biyyatti si aarsuun qaba. Minaamin yoon iseen saamsisin karaatee sisee wallaggumarra galti miti karuma koora dabartee galti miti nam saamsisatte dhan eessatti argitee na saamsif taati. Namni kun namarraa rafu maaluma godhuun jedha waa'ee dhuma namaa koo dhugaa waanuma godhu wallaale.
Dhugaa afaanuma koo keessa iyyuu baheen beekun jettu wanta akkana garaa koo keessaan bahu otumayyuu jechuudha. Si saamsisuu dhiisiti. Ani otuma dhuftee manuma koo iyyuu kan seentu ta'ee manuma kootu ka gortu ta'ee si keessummeessee si akka maakkabee luka sirraa dhiqqee si raffisa malee jechuudha. Garaa koo keessatti wanta akkasii dabalamatti yaadus jedha jechuu hubadhu maalumaafu. Malee amma soba jechuudha moo afaan damma dibattee haasoo barbaadda? Ani afaan damma dibachuus hin beeku garuu soba dubbiin kun soba jechuudha. Ani nama duuba garagaree nama amachuun beeku fuullee namatti hima malee jechuudha. Innaa akka sanii siin jedha namuma siin jedhe saniin ofii keessaniif sammuu keessatti yaaddan malee isiin nama akkasii miti jedhiin tola keetti naannisi yoo akkas dhagaan ta'e. Deemee jaruma sanatti muureen sobdede. Namuu asii wajjin nyaatee dhugee, namuu asii wajjin yuutuubii irra fiigee, namuu asii wajjin bulutu natti mee barse jala deebi'e. Maali jedhani waanuma fedhe abbaatti eenyuma garuu mee nama sana naanimtuu dhugaa naa'ee mee nama sana. Feeti sagalee isaa si erga rakkoo maalii qaba? Sagalee sana erguu dandeessa naa ergi dhugaa nan barbaada dhugaa nama sana sirriitti baruudhaaf xaareen ture garuu maatti godhaan dubbii ho'i sadheetu mazimuma jedhe dubbanne. Garuu namni sun hojii keenya adduu siin jettee dinani waan hin jedhuun gahu. Hojii keenya adduu. Hojii keenya adduu jedhaani nani mabaqaa loomiyyeen akkasii mitiin jedhaani. Ani silaasin dubbisu iyyuu beektaa amala keetu natti tola malee amala qabdaa qeeqa minaamina nama arrabsuu kana hin qabdu jedheen amaluma kee daalladhee yuutuubii irratti dubbisuu qabaa gaafachuun qaba loomiyyeen nama akkasii miti jedheetani nama sammuu bishaataa cimina akkana qabda jedheetani kan inni dubbisee. Galatoomis abboontuti waan na dubbistee fi naani akkasii ani amalli kiyya jechuudha. Namatti himnaanis fuulleedhuma namatti himuudha. Nama duuba gargaruu hin beeku. Ishiin nama duuba garagartummaa akkuma nama duuba garagartuttaa jiraattu siin jedha isheen. Akkas taanaan daaga bareedaadha. Malee ati maqaa koo sinaa sobne sinan jibbitu kaa amma. Ani gara guutuu siif qaba jaalalli ani siif qabu garuma guutuu si jaaladha. Oosi jibbe ta'es immoo silaayyuu jechuudha. Otumaatuyyuu gisee sana keessa yoo toon jibba kee qabaadhe wayi sagalee sitti waraabee si arrabsuu hin danda'a. Waan meeqas hin jechuu hin danda'a. Wayin karaa tokko noo bilookina goote karaa tokko bilookina gochuu hin dandeessu. Silaa bilbilumaayyuu jijjiiree dhukkee sirraa kaasuu danda'a ture. Garuu ninni isee jechuudhaan waan si jaaladhuuf maaliif akka garaa keessaa hin qabne nan beekaa akka namni dhufee na jala galagalee dhufee oduu sana sitti hime waan hin beekuufi ziman jedhee sin jedha sabboontuti yaani dhugaa garuma guutuudhaan si jaaladha sin jedha. Galatama wallaan illee baay'ee si jaaladha. Bakka ammaani kan inni amma bilookinaan gone kaa yuutuubii jalaa bilookina baasikaa. Dhugaani bilookii sin goone. Bilookii sin goone situ bilookii na godhe moo? Ani yuutuubii jalatti bilookii nama godhanii iyyuu beeku malee. An bilookii sin goone koo koomantii siin barreessaa gaafate yerootti viidiyoo gadhiifta amma viidiyoo narra dhufuu dide malee. Ani beeku kaani yaraani otuma waan fedheeyyuu ta'e jechuudha nama amma barbaade yoo nan jibbe bilookii gochuu hin barbaadu koomentis immoo nan kennaati malee ani islaajuu jechuudha. Nama tokko jibbe jedhee walloole jedhee nama sana bilookiin godhu maaliifi? Wanta kanaa hin barbaachisu jechuudha. Namni ammoo wajjin haasa'ee wajjin taphate guyyaa tokko wal yaadachuu jira waan ta'eef silaayyuu immoo jibba kee hin qabu ani kan maaliitan bilookis godha. Galatoomi wallah allee baay'ee si jaalladha. Haa ta'u bakka haasaa dheeraa baay'ee hin haasa'u viidiyoon si waraabuutti jiraan. Wayi sabboontu jiiruma keenya adda dhugaa rabbi. Maal gochuu dhufte na seete sabboontuun? Na argatte irra dhugaa biraatti na argatte dhugaa hin bee. Lakki dhugaa rabbi sin argadde garuu ati nan beekne akkasumatti sabboontuun koo fiigaa dhufte seete garuu viidiyoocha siifan dalage. Ati maafi viidiyoo dalagaan jirtu koo? Kan biraadhaan iyyuu seenee si ilaala. Hinjirtu. Saniif jedhee maal rakkatte dheetanii akkati dalagaa irra hin jirre nan beekaa viidiyoo kana isheef hin dalagaa jedhee hordoftoota keetti himee itti ol seene jechuudha. Dhiifama naa goota kanatti aartaa?
otoo waan Elami, nama narratti barteere. dhugaa. Rankii kon barte. Ati tonkolii kana harraftu miti sabboontu dhugaa. Ijoollee baay'ee boojisaa jirtaame. Ijoollee baay'ee bilookina godhe bar. Rankiidha jedhanii aara. Ani dhugaa. Ani sirratti hin barree beektaa amalli kee namaan galu jechuudha dhugaa. Ani dura bakka waa'ee dhuma kanaa addee ani jechaa dhufte sabboontuun hin jechaa jira yoo isaa dhufteeti. Harramaa yaadattee haa bilbilteen jedhe kaasilaan haa bilbilteen beektu dhugaa kan. Miskiina wallaahi ta'uu tokkotiin har'aan kaasuu iyyuu garaa laafta guddaa tokko galatoomne wallaahi. Dhugaa galatarraa fi sabboontuuti anis baay'ee si galateeffadha. Ani rakkoon qabu dhugaa ani otoo dhalaatuma akka fedhee yoo ta'e irraan kaasa. Irraa kaasee nama sana nan dubbisa. Garuu ani sirratti naqaane birraankii dalagdadhee akka sirratti naqaane jechuudha. Sirraa dalagadhee jira amma hordoftoota keetti nagaadhaamii viidiyoo silayyuu sii dalaga jedhee jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota loomiyyeetu bidhamti. Loomiyee yuutuubidha. Yuutuubii loomiyyeen beeka malee akkasitti hin beeku. Subscribe godhaa fi like godhaa yoo sitti tole immoo koomentii nu barreessaa yaada qabdanii qeeqa qabdan immoo koomentii jala nu kaasanii jechuun barbaada sheerii godhaa nagaatti dhaammaddu. Tole nagaa caalchisanii faa baay'eetu hordoftoota fi kabajamtoota loomiyee yuutuubii jalatti warri argamtanii adaraa keessan viidiyoo kana nu daawwadhaadha sabboontu nugaa ajaa'iba irratti daladdeerra. Dhugaa ani takka ishiin naqaane sabboontu baay'ee guddaa si galateeffadha isin jedhe si galatoomna kana naa yaaduu keetitu baay'ee guddaa si galateeffadha.